Abbaa fi ilmi bakka tokkotti balaa konkolaataan du'an. Abbaan ilma isaanii qotisuu qabachuun cidha ilma isaanii biraaf imalaa ture. Dhalli koo miidhamtee lubbuun haftee kan lubbuun darbee haadha manaa kooti jedhan jiraataan magaalaa Shaambuu biraa immoo waa'ee balaa konkolaataa lubbuu namoota 29 Horroo Guduruutti galaafatee maatii miidhamtootaa irraa gaafanneera. Obbo Guutamaa Galatoo jiraataa magaalaa Shaambuuti. Balaa konkolaataa guyyaa Kibxata godina Wallagga Ba'aa aanaa Gudayyaa Biilaatti mudateen kanneen gaddarratti argaman keessaa tokko. Guutamaan balaa kanaan haadha warraa isaanii dhaban. Daa'imti haadha waliin konkolaaticha keessa turte ammoo miidhaan qaamaa irra ga'uun garuu lubbuun oolte jirti. Waa'ee taatee kanaa irratti kan BBC'n dubbisee Obbo Guutamaan dhalli koo miidhamtee lubbuun hafteetti. Kan lubbuun darbee haadha manaa koo aaddee Ashraaggaa Ahmed Mahammad jedhamti jedhan. Dhalli isaanii miidhaan irra ga'ee lubbuun oolte ammoo Ayyaantuu Guutamaa ammalleen mana yaalaatti wallaansa irratti akka argamtu bakka gadda ta'an irraa BBC'tti dubbata. Balaan kunis maatii isaanii kan mudate osoo Shaambuu irraa gara magaalaa Finfinnee imalaa turanii akka ta'e kan himan Obbo Guutamaan akka nama karaa yeroo baay'ee imalee beekuutti konkolaataa deddeebisa karaa kana imaluu irratti nama irratti fe'uun alatti meeshaalee hedduun illee itti fe'amuu jedhan. Konkolaataan amma balaa irra qaqqabe kunis akkan odeeffannoo qabutti meeshaalee hedduu fi namoota 65-70 ta'an fe'ee malaa akka tureen odeeffadha. Yeroo baay'ee daandii kana irratti balaan kan qaqqabu sababii akkasiitiin jechuun adda balaa kanaa ta'uu mala waan jedhan Obbo Guutamaan dubbatan. Sirna awwaalchaa warraa isaanii roobi kaleessaa raawwatamuu kan dubbatan Obbo Guutamaan namoonni 3 balaadhuma kanaan lubbuun isaanii darbee gara biraas magaaladhuma Shaambuu keessatti kaleessa sirna awwaalcha isaanii raawwatamuu himan. Baluunis biisaa dubbii lubbuu daa'ima keessatti du'aniiru. Fakkeenyaadha. Teen akkasii deebi'ee akka mudanneef humnaan ol nama fe'uu baatanii biiroon tajaajilli geejjibaa fi tiraafikoonnis osoo seera kabachiisanii jechuun waamicha dhiyeessan. Isaa Mokonnon Abdannaa namni jedhamanis osoo ilma isaanii waliin cidha ilma isaanii dhaquuf gara Finfinneetti imalanuu mucaan isaanii waliin dhabuu isaanii kominikeeshiniin aanaa Dongoroo fuula Facebook isaanii irratti baaseera. Balaa kanaan miidhaan irra ga'ee 45 keessaa dubartiin Finfinneetti yaaliif ergamtee turte tokko du'uun lakkoofsi namoota lubbuu dhabanii 29 ga'u ajajaan poolisii aanaa Gudayyaa Biilaa Komaander Zarihuun Manaayyee BBC'tti himan.